kaleessa balbala mootummaa kanaa taa'ee balbala mootummaa Itoophiyaa kanaa sinima jayyida warri aqlii qaburra baasa jaqasa balbala mootummaa kanaa taa'ee keessatti bakka Oromoo dhiibbaan galtu keessa taa'ee bakka warri badhaadhinni galu keessa taa'ee sagalee uummata Oromoo taa'aa ture jayyida eenyu olitti jedhee uf yaada namuu eenyu oli soo jiru sini galaa eenyu oli soo jiru sagalee uummata Oromoo ta'ee taa'aa ture garuu haa dubbii shoroshoroo badhee dhuftu malee guyyaa tokko namni narratti ijaarame egaa namni narratti ijaarame ajjeechaa narratti yaalamne guyyaa tokko sinima shiroo ni godha wallaahi nam tokko guyyaa tokko mootummaa kana waan ani irratti dalagaa ture hin beektan waan ani irratti dalagaa ture ni beektan garuu namni narratti ijaarame guyyaa tokko namoota hunda keessaa ka beeku takka Abu Mus'ab ajjeefamuu jedhanii narratti walitti qopheeffame amma ammoo wamaa adraaka amma ammoo sheer waliin godhaa isinii ibsa waan lafa jiru waan rabbiin jaalatu waan dhugaa ani yeroo dubbadhu keessatti rabbi sodaataa dubbadha wayita rabbi sodaadhu kana ilma namarratti shiran dalagu ilma namarratti shiran yaadu kana mootii aalamanna arga waan ani ilma namarratti shiran dalayneef rabbi ammoo nama shiranarra dalagu manatti naafida mana kiyyatti wallahi alhamdulillah ya rabbi maaltiita gooftaa kiyya maaltiita wallahi rabbi bira kaayadhe ani shira namarratti dalagu an shira namatti dalagu nama shiranatti dalagamu ammoo mana naafida osoo hindi yambayin ammoo magana keessan Oromoo ani Oromoon tokko haa taatu jedhee hindi yaa ol Oromoon qaalii sinii maalaga hindi yaa ol Oromoon qaalii miti eegatti ufii baasee jedhe Oromoon qaalii dhana biratti sinii galaa jayidan kana beekaa isinii ibsa ani sagalee Ustaaz Kamal Hibboo ta'ee jira dhibbarraa dhibbatti waan ta'eef illee beekan dogongoruu baay'ee garuu ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u isinii madagaanarraa tokko hoogganaa paartii Abu Mus'abiin ajjeesuuf qophaa'ee hoogganaa cimaan hoogganaa cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufe bakka jiru kana jiru muftii waa beeti dhalataa shirka nabira jira sagaleen kulli nabira jira sagaleen kulli warra isa wajjin jirullee warra wal mari'ataniin illee nabira jira suma walmaa maaliifi isa akkaataa itti dhufe akkaataa magaalaa itti seene akkaataa meeshaa itti bitate kulli maal irratti argachuu dandeette Abu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeette jagidan akka nagaa Oromootii guyyaa awwala Ustaaz Kamal Hibboo sagalee sana irratti ani maal dalage mataa isaa kanatti bilbilee muftii akkanatti fati muftii miti fati akkanan ta'ini raa'ii kee kenni jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa sanirraa maal naa yaada namni kun jechuu namatti godhe anillee summa wallahi namatti godhe nama biyya isaanii godhe namatti godhe shamaree naa jiraatu waan narratti yaadamu guyyaa sanirra haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ee arra akira naa kennite jechuu bakka gayan namoota wal mari'atanii namoonni gariin kanatti dhiyaatu ko waliin nyaatu riyaadii fi naannawa riyaad dammaam isin yaa galu waan haasaya isaa keessa jiru jechuudha
dhumatee jira mana Abu Mus'ab sokotti jirra kana dalagaa nurratti dhiisiidha sagalee na bira jiru sagaleen isaa ka haasa'an jechuudha fatii waabee dhalataa shirkaati dhagaa Oromoo namoonni isa wajjin jiran namoota natti dhiyaatu ka inni maqaa dha'e achi keessatti sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaatti bilbilee qoradha haasa'e isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abu Mus'ab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abu Mus'abin kararraa qabu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanattu jira namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatutu jira ka ani shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasa'e waan kana keessaa harka qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura laa jaarsatti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina yoo ani waa ta'e bakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii na dhaga'e suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina namoota waan kana hiyyaadhanatti jedhee sammuu keessa na yaada hunda haadaya keessatti jechuudha isinii galaami'am wanni ana haasa'u kun kana wajjin nama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee ustaas kamaal irratti dalagamin irratti dalagamuu deema jechuudha akkasi karoora haasaya baay'eetu jira rikoordii 15 jahatu jira waan torbee tokko ol haasaya kaamilan na bira dhufe jechuudha alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hin turu isin yaadu guyyaa rabbii jedhe malee hin turu guyyaa rabbii jedhe malee hin turu walakin rabbi natiisurraan kaameraa duyda isarratti fe'uudha fide waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa duyda irratti fe'e wayita inni suuraa kiyya maxxanse guyyaa tokko irraa dubbadhe guyyaa inni narraa haasayaa ture guyyaa tokko deebisu jedheeni dhiise walakin amma gama ruushii kiyyaa deemnaan dhageette ruushiiti ani beeku qaba mungkin karaa deemuun mala bakka inni bahee seenuu quba qabna walgahii inni seenee bahuu quba qabna jedha karaa deemuun mala mungkin osoo ani niyyatin namni kun na ajjeesu mala nama natti ajaje ruuhii xiyyaaf tokkoffaa mudiirri isa isin yaayiwan hanamma akkaataa itti ufee qona beeka jegitan akkaataa ruuha kiyyatti bee eegu anattu beeka kaleessa wayita badhaadhinnatti tuule sadarkaan kun narratti gahee hin beeku wanni kunillee narratti dubbatamee hin beeku narratti mari'atame meeshaan narratti bitame mallaqaan narra bitame Abu Mus'abin kararraa qabnu jedhanii waan maraan osoo ruuhiin kiyyan bahin ka namni kun naa bahe alhamdulillahi thumma alhamdulillahi faaruu rabbi daa jiraatu kaani ammoo kaani ummatoota kaan itti bilbilee takka takkaan gaafata sagalee inni waraabe kulli nama inni maqaa dhahe ka riyaadiin jiru ka naannawa riyaad jiru kulli itti bilbilee gaafata maaliif sadarkaa kana narratti yaaluun ga'e rakkoon badhaadhinnatti yoo bitame bilisa eenyu hin gaafatu waan dalagu keessatti eenyu hin gaafatu isinii jalaa miti walakin sadarkaa nama ajjeechaa itti gayan meeshaa itti bitatanii mana namaa itti soqan Oromoo dhagaa bakka jettan hundaa dhagaa fatii waabeeti hoogganaa paartii Abu Mus'abin ajjeesuu deemtu sagalee kulli na bira jira kana sagalee akkamitti mee nu agarsiisi jettan namoota kanatti bilbilee qoradhee wajjaan baasee sagalee hawaasa Ayiroopaatti kennee jira
أمريكا كن جرا كندا كن جرا حواس نكون شوري كتبه دبته سقالي كان وجه متنس أمته تكان حاجة قرآن نجمو مكا إساني سوشيال ميديا رتي دايمو هنا جم نقرأ تدور طريقة نما كنات إنجرا مو طريقة نما كنات إنجرا كان بيكا فتي وابت ألتا شركات شوري سقالي النبي رجلا الكوردي كشن قلت نبي رجلا واني تربي كشن إن رد مري أتماتر أما كتمورا bakka anjiru dhufanii mana keessoo qotti gadi ta'an eega kan xumuraa geette dubbii tana isiniin gahe kan akkasitti beeka hundi keessan ummatoota kaan ammoo dhibbarraa dhibbatti qoradhatti bilbile mataa mataan hawaasni achi keessa jiru ummata kana kulli ni beeka ibseellee jira namatti beeksiseellee jira hawa jaratanallee rakkoon tokko ka'ee rakkoon san irratti hawaasa kana jaratan jarritun anaan qabsoo akka tokkotti oofna siyaasa irratti walaa kan lafnu malee qabsoon kenna tokko walaakin waan ammootummaa irratti waggaa lama duule arraba meeqaa waan meeqaan gadi taa'e sokontii takka keessatti ana ajjeesaa masoitti akkanatti mataa isinii haa galu wanni kun mataa keessan haa seenu waan kana ta'eef namoota kaan riyaadii fi naannawa riyaad jiru itti bilbilee gaafadha akkasumattu namaayyuu kenne namaallee kennee jira dubbii tana namaa kennee jira jarallee namaa kennee jira rakkinna wayii yoo ka'e akka jara tana taate sagalee wajjin waan hunda wajjin kanaaf jabaadha kaani ammoo gara seerri jiruun qaaninni jiruun ana rabbi na tiisuun osoo ani niyyatiin kararratti na dhayanii osoo du'ee eenyummaa kiyyan beekan hoogganaan jala tanaafatii waa beetii akkasi quba qabaadha kanaan ala ammoo ani gosa qaba ardaa qaba bakka itti dhaladhe qaba akkaataa ta'amula itti ta'u teettanii eeydan kun hawaasa oromoo kulli akkasi naa jabaadha wabillaahi tawfiq suuraa isaallee isinii maxxansa namni biraallee isinii maxxansa sagaleedhaan haasayame wajjin akkaataa natti yaadamu wajjin akkaataa ittiin ajjeesa wajjin akkaataa mana kiyyatti suqa wajjin kulli riipoortii 15 moo 16 akkasi badheessan isinii maxxansaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرب يا والله الرب وعن كنا تقارير إسلام